السلام عليكم ورحمة الله. nama beekana وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ويلكم أنا وأنتوا دري برا أنو فرانكين تي كاسم فرانكي تادن نعددوا فرانكين تي إسن سري تنبيكا من زمان بيكا ما شاء الله ما شاء الله كم نقوم قبضني من في رامي. إرجع كي سنة كنا كوني نما سين تسنا وقالة بزادي دوران دقيقة فتاتو ريرا بوسين أنما براي سين سياتو ريو الحمد لله الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. أبو صبر الدين بغنا كان دفتن. قلنا كان نجا بس جاو دبن نيفر. أيه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. duraan dursinee warri as keessa jirtanii fi akkasuma ammas ka gubbaa jirtanii fi ka jala jirtanii seegaan isinirra salaamadhee booda dhimmichi gabaasa isaa obboleessa keenya sheennaa sirrirraa dhagiyaa turre dhimmicha jabaadhaa fi dhimmicha yaachisaadha. Akkaan yaachisaadha. Asirratti qabxii sadii moo afuriin dubbachuu barbaada. Tokkoffaa wanni akkanaatu ni jechuudha. Amma duraas ittuma fuftee jirti, ammaas ittuma fufti, boruus ittuma fufti. Akkuma amma obboleessi keenya Abuu Sabrattiin dubbatan miciyyoon shamarreedhaa takkalleen karaa Liibiyaadhaa jemmoo kana keessaa Lubnaan immoo hin beekne karas jirti jedhanii isiilleen waan hin taane nabii keenya irratti alayhi salaatu wassalaam dubbachaa turte waan kana irratti hin dhaamsa dubbachuu barbaadi. Wanni kuni odoonii fi nabiin keenya jiru alayhi salaatu wassalaam eegaltee ilaa isa boodaas ilaa qiyaamaadhaas ittuma fuftii jechuudha. Maaliif fi haayannu wanni isiidhaa fi namni kun yogguunii fi nabii jecha caalaa san dhiisi islaamummaa caaltuu tana dhiisi namumaa yogguunii fi arrabsu namni tanuma ifii tana ofirraa kanna malee wahuma garaasaa jiru as kanna malee waan kaan sanii miti jechuudha. San namni wasaqummaa isaatii fi najisummaa isaa waan silaa jalaan gatta'an afaaniin gatta'uu ka barbaadu hedduudhaa jira. Kofrummaa isaa dirree baafachuudhaa fi imtihaan ammaas gama biraatiin qormaata nuufillee eenyuutu waan kanatti jaalataa, eenyuutu waan kana deeggara, eenyuutu hin deeggarre, eenyuu harkaan yoo danda'e deemsisaa, yoo nefis harkaan dadhabe arrabaan eenyuutti deemsisaa, yoo nefis hin dadhabe qalbiidhaan eenyuu jibbaa fi kan hin jibbine adda baasu nuufillee qormaataa jechuu wanni kana tanaan jechuu barbaada. Ammoo nabiyyis ta'e alayhi salaatu wassalaami ka nabii boodaarraayis ta'e ka hattaa ka zabana kanaallee ka arrabsan waa takka akka irraan irreefne abbichi arrabse arrabni isaa isuma deebi'e akka ta'e hubadhaadhaan jechuu barbaade. Qabxiin takka tana faadhaataniin dubbachuu barbaade joolloota keenya kan biyya baqaa keessa jiran ka tarkaanfii san fudhatan kan gurra keenyallee nu tasgabbeeysanii qalbii teenya nu tasgabbeeysanii bargaa nama ammuma baroodee utaalee bar hin agarre dhaadannoodhaa fi waa hunda keessatti gosa sannumaa hin agarre jechuudha. Nama san yeroo sanitti qalamni manaa isa duubaa mul'atu kan yeroo inni barooduutii fi kan yeroo inni marratuutis tokkuma jechuudha. Sa'aanis sa'uma takka jechuudha. Obboleeyyan keenya san mujaahidtoota keessa rabbi isin haa lakkaa'u waan bareedduudha dalaydanii jechuudhaan galatoonfachuu barbaada. Yeroodhaan waan adda godhuu jira tasaanii tanarra. Wanni adda godhu wallaahi waan hedduu keessoo kiyyanna gammadee akkaan itti firraa himuu hin qabne irraa ijoolleen tun tasgabbooyte kan lubbuu isaa baasuu dhiisi qaama isaa tokko hin cabsin jechuudha. Humna isaa takka kan hin balleessin qabanii seeraa dhiheessuu san baay'een itti gammade. Maaliif jennaan shari'aa islaamaa keessatti masaalihaa fi mafaasidee jennee ilaalan. Waan takka guunii fi gootu bu'aa waan sanirraa dhufuu fi kasaaraa waan sanirraa dhufu. Gariin namaa hamaasaa jeniiti onneen buttee waan sanirraa dhufu quban qabu. Maqaballeessii waan sanirraa dhufu quban qabu. Arraan tana nuti harka laachuu ni geenye hin geenye sadarkaan muslimni arrarra jiru hoo sadarkaa akkam jechuun laalu akkanatti gamanaa fi gamanattiif cufeetuma akkanuma utaala jechuudha.